Tiraamp biyyoota imaammata BRICS deeggaran taarifa dabalataa % 10 adabuuf dhaadhatani. Pireezidaantii US Doonaald Tiraamp biyyoonni imaammata BRICS kan faallaa fedhii Ameerikaa dhaabbattudha jedhan deeggaran taarifa dabalataa % 10 irra kaa'an jechuun akeekkachiisani. Biyyi kamuu imaammata farra Ameerikaa kan ta'e BRICS bira dhaabbatee taarifa dabalataa % 10 adabamti jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social gubbaatti barreessani. Dubbiin pireezidaantii Tiraamp kun kan dhaga'ame erga miseensonni BRICS taarifa Tiraamp kaa'an qeeqanii booda. Akkasumas miseensonni kunneen dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi akkaataa maallaqi ijoo gatiin bahuu fi irratti riiformiin akka taasifamu yaada dhiyeessaniin booda. Kora miseensota BRICS tibbana Biraazil taasifame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee miseensonni gamtichaa hirmaataniiru. Tiraamp miseensota BRICS ta'ee sochii adeemaa jiru yoo qeeqan kun kan duraa miti. Gartuun Itoophiyaa miseensa keessatti taate BRICS kun US fi biyyoota lixa Awurooppaa bira dhaabbachuun sadarkaa idil addunyaa irratti jijjiiramni taasifamuu qaba jechuun gaafataa jiru. Ejjennoon BRICS Tiraampiin aarsemaa dureewwan miseensota BRICS walgahii isaanii xumuraa torban darbe Biraazil magaalaa Rio de Janeiro keessatti eegalaniiru. Walgahii kana irratti ture dhaabbileen idil addunyaa irratti riiformiin akka taasifamu waamicha kan taasisan. Addunyaa walitti bu'iinsii fi muddeen ji'oopolitiksii jiru kana keessatti miseensonni gartuu kanaa gamtaa tolfatanii dhiibbaa uumuuf socho'aa jiru. Ibsa waloo ministeeronni faayinaansii miseensota BRICS gaafa sanbataa baasaniin taarifi Tiraamp baasan dinagdee idil addunyaaf yaaddoodha jedhan. Akkasumas sochii dinagdeef daldala idil addunyaaf tasgabbii dhabiinsa fide jedhaniiru. Dureewwan haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwate seera idil addunyaa sarba jechuun balaaneeffataniiru. Waraana guyyaa 12f ture Israa'el fi US buufata niwukileeraa Iraan irratti dabalatee haleellaa raawwataniiru. Kora BRICS kana irratti dureewwan addunyaa kanneen akka ministeera muummee Hindii Naarendra Moodii fi pireezidaantiin Afrikaa Cyril Ramaphosa argamaniiru. Kora kana irratti yeroo jalqabaaf pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping osoo hin argamin hafaniiru. Bakka isaanis ministeerri muummee biyyattii Li Qiang hirmaataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin immoo gama onlaayiniin irratti hirmaatanii. Putin mannaa yakka waraanaan mana murtii yakka idil addunyaatti ajajni hidhaa irratti beera. Muummeen ministeera Abiy maal jedhani? Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kora Rio de Janeiro taasifame irratti dureewwan addunyaa waliin mari'ataniiru. Barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii X gubbaatti barreessaniin akka jedhanitti waliin addunyaa loogii hin qabne barbaacha tumsa keenya ni cimsina jedhani. BRICS misooma waloo fi tumsa idil addunyaa cimsuuf barbaachisaa ta'e itti fufa. Muummee ministeera Abiy kora kana irratti pireezidaantii Biraazil Luis Inacio Lula da Silva akkasumas muummee ministeera Chaayinaa Li Qiang waliin mari'ataniiru. Booda kana lakkoofsi miseensota gartuu BRICS dabareera. Kana dura Biraazil, Raashiyaa, Indii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa turani. Boodarra Itoophiyaa, Masrii, Indoneeshiyaa, Saudi Arabiyaa fi UAE itti dabalamaniiru. Miseensonni gartuu kana uummata addunyaa keessaa walakkaa ta'u.